warahmatullahi wabarakatuh. Shawarka kuna jalatam tafika wadanto motor mujra jilto ko jirtan kuna gafi ka bazan ken sambira jurata cha mesha operati tena qabade sini du fejra inshallah video wan jala de rutu chale chugo magara sini wara me chuda balayen malamani yaw kuma godrenyo tati mesha kum mesha chalti chalta suman lala tusin cha matin kele asin tira suman sara mashin kele silala chuda mesha ki arabian zili sida jal qabarati magarraja da chuda magarraja video tikisho yo rabira video ne sera na wara pamne video sanile sunati modisa sinilcha amma mo photo fa akal ma isini modisa magarraja kana chuda magarraja la maqabdi video sale isini modisa video tikko yira wara badde jira video sun garu bae wara bamme hinjuru dukone kesat na wara bamme wa efe bae nama wara bamme kum magarraja da kuma mo gabari isate chuda hundu mesha isa qaba sibila qaba akasuma moyo mesha gutu qabe chuda mesha gutu wajin chuda dargani magarraja kum bae gudda da magarraja lama tokko kabalbalati tokko maskoti baye guddaadha jechuudha maatiin isaallee akkasuma dheerata magarajaan kun guddichi jechuudha maatiin isaa meetira 3 fi saantii 60 dalgi isaa ammoo meetira 3 fi saantii 50 gatiin isaa 1895 jechuudha lammaffaa isaati maatiin isaa 3 fi saantii 60 dalgi isaa ammoo meetira 2 birri 18,011 fi 800 jechuudha itti aansee eeleedha eeleen kinooti kan fakkaatee jechuudha eelee aynanii irraa hojjetamte akkana fakkaatee jira eelee bareeduudha jallisaa akkuma beektan baakkooni qaba adileen baay'ee nama azaa nama godha jechuudha namarra gadifa nama laachisu akkana fakkaataa viidiyoo dhiisaati ijaanu ganna mallaachisu jechuudha eeleen kunillee birrii 9 jechuudha taansee istoofii dhaabaati istoofiin dhaabaallee akkana fakkaataa jira jallisaallee kuma nama وانا هم جنة في فيديو رتي ربنا سالك مسنا كان كان جرا لكن ساي إني لا بريكم أجي حاجة شورا وري إيه إسم دول أجي جتة بريكم مساقلي ورا ما بود أجي جتني في كان دول أجي جتني فإلا إيه لكم مساقلي في دبشان عليه إيه دبشان شاندا عليه زرا التاسات اللي فريق كلانيتي اللي كنوتي عربية مجلسي سيتي مجرد أسيت اللي حبوا نسافر وفكات أرجعني كون نفكات جتة لكن نجعل تياتو دينجرو كم يجوا تكوي سماش والقول ملء نجعل تياتو دينجرو أكاسو ما يو كان هيل وفكاتا سفران سيتي اللي سفران كل سفران يعتادي سفران كون هيلو إسيفوا بودرتي أدم بس اسم كموسا هنول وان تيجي والمعجنة تتعلن نشاهدوا ماش والقول ثاني يجوا كدوار تتعلن كون تقبل لا تجرا بوتال جرا وان تيجي أرجعني كدوار بلا تجرا لكن يصير بريد بيبغى كوفي بريد صدوه كفرين فكتي يصير فرين كل أم بيجي تجرا فرين كل أني بريد كم تكوفي دي بس دي دفعة التانسية مو سفرة نياتاتي سفرة نياتاتي نوكنة جرا هنا يصير فما جد لازم هنا جرا كنوتي أرجعني هنا يصير فما إني كم كنا تكوتش فون ثالث كنيا كراكوبات اللي أزبر جرا جرا كنوتي كراكوبات اللي يقولون يصير فما جد جرا لكن يصير بريد كم ولا ما في دي بثور بيجي جرا التانسية ماشين الجوشي في ماشين الجوشي كنا أصلا أرجعنا ماشين الجوشي ساعات جرا أنا تكرر جرا إنه كون سوكاني بازار كيسا بيته باي أورجينالي دا جوكي نسال لوجو كده مغرفو دافي كابو ما تشابنا كمان جرا أورجينالي دا سوكاني باي أورجينالي دا جرا جوكي لشو مغرفو دا موتور سال كسبيلا سنيني موتور البتراس سنيني متي كسبيلا تي إنك تسلم مودي سوكري جوكي نسال كم أفري في إكبتور باي جرا التأنسي عملي ماشين بشان ويسو لي ما شاء الله باي بريدا أدم باسي كسباسي على سنين مودي سجرا أما كسيت أدم باسي سنين سولي نمبر باسي سويدي هذا باي بريدا كفرموس تتلي هاي رمودن ديتاني كواليتي دا يسجرا قاتي نسا كما لما في إقبالما أشي قاتي نسا كما لما في إقبالما التانسي مكراجي بنا أبالي تري لاماتي يجورا توك أبالي تري لاماتي توك أمو أبالي تري توكوتي كابونا بريكما يجورا بريكما توكو في دبا توكو كشاي أمو يمكرج لتري توكوتي كوما تو إبا سدتي في برشانتا متانسي تري بودينا أبا سدشيتي تري بودينا أبا سدشي لكن أصبر أرجع يجورا فرقاسا نيني أنا اللي بريكما توكو في دبا شاني
Ittaansi ka uffata xuriiti. Ka uffata xurii illee kan hojii asirra argamaa qarcaa uffataa jechuudha. Inni dabiri dhibba jaha. Ittaansi madardara ataakiltiiti. Madardara ataakiltii illee kan hojii asirra jira jechuudha. Inni illee birrii dhibba jaha. Ittaansi burtuqoo bishaanii darzana tokkooti. Burtuqoon bishaanii darzanii tokko kan hojii asirra jira jechuudha. Darzana tokko. Isii kanaani. Inni illee birrii 1,200 darzan jechuudha. Gimmaashoo barbaadan birrii dhibba jaha. Ittaansi distii abbaa torbaati. Distii abbaa torbaa jechuun isii kana jechuudha. Furdoodha maashaallah abbaa torbaati birrii 5,500 jechuudha. Ittaansi saanii waxii. Saanii waxii illee kinooti asirratti cilfaa ofii wajjin isin dhiyaatee jira. Bootaan cilfaan kaa'amullee kophaa jira jechuudha kinooti. Bootaan cilfaan kaa'amullee kophaa jira cilfaa qaba. Akkasuma immoo bootaan cilfaallee addumatti jechuudha kinoo argitanii qaawwa qaba. Bootaan cilfaallee addumatti gatiin isaa birrii 1,000 jechuudha. Saarbisii jala saarbisii bareedduu qaba jechuudha. Argitanii saarbisiin isaa kan jalaa kunillee baay'ee furdaa kan ta'e birrii 1,000 jechuudha akkanumatti inni. Siini shaayiiti. Siini shaayii illee kan as bira jirti. Maqammacaa hin qabdu. Maqammacaa hin qabdu. Ta maqammacaa qabdu ifa manarra ta'a. Ta maqammacaa qabdu gatiin isaan dabalti. Kun maqammacaa hin qabdu. Siini jallisaa akka wayiniiti jechuudha. Inni illee gimmaashni birrii 450 isin darzana bitatte darzanni birrii 900 jechuudha. Ittaansi saanii ruuzaati. Saanii ruuzaa abbaa firee sadiiti. Saanii ruuzaa kanaan dura bitee hin jiru. Bitadhaas hin jedha. Saaniin kun baay'ee furdaadha. Hedduu bareedaa seerii abbaa sadiiti. Furdinni isaa caafii isaa gaggeessuu argitanii baay'ee furdaa fi kwaalitii ta'e jechuudha. Darzana jechuudha. Firee sadii jechuudha. Jalqabumarraa tana bitee jechuudha. Lammaffaa nama biraatii bitee jira. Namoonni bitachuu barbaadan daddafa bitadhaa. Inni illee birrii 5,500 jechuudha. Jookii gurraacha jechuun isa kana jookii gurraacha jedhee qabadhe. Maashaallah baay'ee bareeda. Akkasuma immoo baay'ee kan ittiin dhugan jaha qaba jechuudha. Baay'ee bareeda. Jookiin kun namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas hin jedha. Jookiin kun baay'ee bareedaadha. Argitanii? Jookii kana jechuudha. Jookiin kun maxaccaa jaha qaba jechuudha. Argitanii? Kun lama as bira afurii maxaccaa jaha qaba jechuudha. Gatiin isaa 1,500 baay'ee furdaadha. Bareedaadha waan ta'eef jafaatii bitadhaas hin jedha. Kinooti kurreen isaa kana. Illee birrii 1,600 waan ta'eef akkanatti dafaa bitadhaa. Gatiin isaallee bareeda waan ta'eef gatiin isaallee jiddu galeessa waan ta'eef bitadhaas hin jedha. Ittaansi jookii buleedha. Jookii buleen isa kana jechuudha. Gatiin jookii kanallee jiddu galeessa jechuudha. Baay'ee gatiin isaa qinnaashidha. Meeshaan nama lamaa waan ta'eef isa baay'inaatiin waan biteef gatiin isaa isin qannasa. Isinillee hiriyoota yoo qabaattan hiriyoota keessan walii yoo bitattanii gatiin meeshaa akkana wal fakkaataa bitamu isin qannasa waan ta'eef argitanii jookiin kun baay'ee bareeda. Gatiin isaallee akkasuma 1,000 jechuudha. Maxaccaa 4 qaba jechuudha. Jookiin kuni maxaccaa 4 qaba baay'ee bareeda. Gatiin isaallee akkasuma rakasa 1,000 jechuudha. Bitachuu barbaadan daddafa bitadhaa isin jedha warroonni bitachuu barbaadani. Ittaansi saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzii kinooti as bira jirti jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Inni illee 3,500 jechuudha. Maxabashaa abbaa lakkoofsa 30ti. Maxabashaa lakkoofsa qaba jechuudha. Maxabashaa abbaa lakkoofsa 30 kinoo kan jalaa kana jechuudha. Qabaa si gaafa kan isin mul'isee jira. Kinooti lakkoofsa 30 gatiin isaa 3,000 jechuudha. Ittaansi maxabashaa abbaa lakkoofsa 28ti. Kinooti 2,800. Ittaansi lakkoofsa 26 jechuudha. Kinoo as bira jira. Birrii 2,600 jechuudha. Keessaa baasee tokkocha akka naamunaatti isin mul'isuun hin danda'a jechuudha. Guutuu isaa garuu tokko mul'isuun hin danda'u. Maaliif jennaan aynatuma tokko inni waan ta'eef gaxxamameellee hin jiru. Inni siraamikiidha. Distii siraamikii sanii viidiyoo wayii keessatti intalli wayii eenyuun akka taatan beeku waggaa tana anaaf distii siraamikii 6,700 naa bitte. Eeggaddamaa 6,000 bittee naan jettee turte. Carraadha inni sun isii saniif baazarii keessaa bitee. Carraa kan keetti isillee achi bichisiisee isillee carratu baazariidhaa bichisiisee isii gatii rakasaa waan argateef birrii 1,000 irra dabaladhee gurgurachuu hin danda'u sin jedha obboleettii kiyya. Kun hin gaxaaxamama jechuudha. Kun asirratti gaxaaxamamaa isi turuyyuu irra gaxamachuu qaba jechuudha. Kun as gubbaa irra gala. Argite? Kun as gubbaa irratti akkana gala jechuudha. Kun ammoo asirratti hidhama. Kinooti. Asirratti bilooniidhaan asirratti hidhama. Kinoo siraamikiidha. Obboleettii yaa deebii kana caalaa si deebisuu hin danda'u. Baazarii keessaa waan bitee jecha gatii rakasaan bitee fi anammoo gatii achirra bitee irratti birrii 1,000 irra edaachuu hin danda'u. Baazariidhaa bitee fi isaa baay'inaatiin bitee waan ta'eef 6,000 carraadha. Kan keellee carraadha waan ta'eef an waan muudis irra qabadhe tokko iyyuu hin qabu siin jedha. Deebii gahaa sii ta'e jedhee yaada waan ta'eef kana caalaa deebii biraa si deebisuu hin danda'u.
taasee maashina shunkurtiiti. Maashina shunkurtiilee kinoo as bira jira. Inga dallee keessaa baasee isin mul'isee jira. Abbaa litirii jahaati kinooti. Abbaa litirii jahaati. Maashina bareedaadha. Motorri isaallee kan enga isin mul'isa saniini meeshaa baazarii keessaa bitame jechuudha. Meeshaan kunniini meeshaan baay'een meeshaa baazarii keessaa bitame. Baazarii keessaa gatiin isaallee akka carraa baay'inaan yoo bittan gatii argachuu dandeettan warra markaatudha. Qacataa fidu waan ta'eef yoo fireen ta'e isin baay'ata waan ta'eef gatii akkasii sanii fi gatii dura bitan walitti madaalii haashi. Asuma af keessaa mukuxaanxaraa qabachuudha baay'ee kwaalitii fi oriijinaalii kan ta'e. Gatiin isaa kuma Afriitii 500 kanaan dura leessan himee jira jechuudha. Rakabooti dimlaatii kan as bira jira. Rakabooti baay'ee bareeduu fi maashaallah bareedaa akka ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana isin kan barbaadan bitachuu dandeettanii kun saayizii guddaadha jechuudha. Saayizii guddaa macarrashaa isaati baay'ee bareeda. Akkuma isin argitan kana gubbaan isaa kunillee akkana jira, hedduun isaallee akkana jira. Qoshaashaa akkam keessa xaraa'inaa namni naan jedhe hin jira. Kanaan dura nam tokko biteera viidiyoo isaa gadi dhiifne garuuyyuu obboleettii xiyya takka bitee viidiyoo isaa waraabee hin jiru. Waan ta'eef awwaarri seenuu hin danda'anaan jettee turte awwaarri hin seenu kino asiin as bira hin taru jechuudha. Asiin argitee asiin as bira hin taru asiin mastaawutii cufuu barbaadde mastaawutii haga asiin hin cuftaa yoo barbaadde kana keessa deemsuu dandeetta asiin as bantaa garuu asiin duuba kana achiin taru argitee duuba kana wanti isa dabarsu hin jiru dimlaantii qaba. Waan barbaaddellee as keessa keettee kaatee akkana deemtee cufuu hin dandeetteen cufama waan ta'eef banuullee hin dandeetta. Maashaallah baay'ee bareeda. Awwaarri wanta as bira isa geessu hin jiru baay'ee bareeda. Ka hixaanaa kana qaba. Ka jabanaa irra kaayaan kana qaba. Gatiin isaa 4,200 siin jira. Taasee firiijiidha. Firiijiin kun kana jechuudha. Firiijii baay'ee bareedaa kan ta'e akkuma asirra argitu kana jechuudha. Maashaallah firiijii guddaadha jechuudha. Yeroo beeksisanii gurguran litirii 330 jedhanii beeksisanii dhugaa dubbachuuf garuu litirii 330 hin guutu. Jarri gurgurachuudhaaf 330 itti malee 330 guutu. Litiriin isaa kikkilanyaan 290 jechuudha. Argitanii? 290 yeroo isin gurguratan 330 jedhanii gurguratanii garuu kikkilanyaan isaa 290 dhugaa himanii gurgurtuu iyyuu caalaa waan ta'eef argitanii akkana jira jechuudha. Maashaallah firiijii baay'ee bareedaadha jechuudha. Gatiif jettanii firiijii biyya keessaa hin bitatina. Madaddaraan isaa kana jechuudha. Madaddaraa sadii qaba. Asirratti qabata isaa kun asii fi asitti kan galu jechuudha. As keessa guuramee jira. Kino as keessa jira jechuudha. Akkasuma immoo asirra galullee qabanni isaa ka asii fi asirra galullee as keessa jira jechuudha. Kana ammoo yoo bana jalaa tagaacaa jedhee saniif banuu dide jechuudha. Dabalachuu dandeettan jechuudha. Paaworii keessa isaallee jechuudha. Haga barbaadaniin hoosiriitti oksijiinii haa kennuu barbaadan ofumaa keessanis keessatti dabalachuu dandeettan jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan daddafaatii bitadhaas ni jedha. Gatiin isaallee bareeda. Dhugaa dubbatu gatiin isaa duraan akkana hin turre amma hin dabalee jira. 37 binne firiijii nama sadii walirra waan biteef jechuudha. 37 bite jechuudha. Firiijii obboleeyyan biraallee bitee jira. 37 bite gatiin isaa duraan akkana miti. Amma haala malee dabalee jira. Boodallee dabaluun isaa waan hin oolleef bitadhaas hin jedha. Litiriin isaa kikkilanyaan litirii 290. Daabboo baatraa daabboo. Batraan daabboo ikoosanidha. Ikoosanidha. Baatraa garaa keessallee isin mul'isa jechuudha. Qaba jechuudha. Kilooti baastina waggaa lama isin kennama jechuudha. Gatiin baatiraa kana birrii 15,000 jechuudha. Baatiraan gatiin isaa birrii 15,000. Burcuqqoo warqaammaa illee kino as bira jira. Isin kararii barbaadanii fi aynata barbaadanii bitachuu dandeessanii. Inni illee isin kararii kanaan bitattee inni illee birrii 2,000 jechuudha. Taasise siinii bunaa darzana siiniin bunaa rakabooti isii kun maachii isii ta'u jechuudha. Kinooti rakabootni isii warqaammaa waan ta'eef kan maachii ta'u isillee darzana jechuudha. Inni illee birrii 4,500 darzanii tokko. Inni illee birrii 2,000 jechuudha. Kanaan illee wal fakkaata. Saani waxiitiin kan wannaa fakkaatu naafiti maachii ta'u jettee inni illee birrii 2,000 jechuudha. Tansee cilfaa waxii jiddu galeessa. Cilfaa waxii jiddu galeessi firee 4. Inni illee birrii 1,000 fireen 4. Kinooti cilfaa baay'ee furdaa ta'e jechuudha.
Jaa ayminee miti maandajaa ayminee miti kana namni baay'een nagaafataa jirtanii garuu akka carraatiin argamu waan ta'eef hiqaa kontorbaandiin seen waan ta'eef hin argamu akka carraati warri adaraa jedhaartaan nama argameef isinii bitaa kan argamneef carraadha waan ta'eef wanta suuqii irraa bitamu waan hin taaneef aggaxaamiidhaan argamu waan ta'eef warra argame isinii bitaa warra hin argamne immoo carraa keessanii keessa isaallee akkana jira gatiin isaa 5,200 jechuudha. Jookiin maayikaan sarvisii ofii qaba maashaallah sarvisii ofii wajjin dura jookii kana bicha ture amma sarvisii ofii qabatee dhufee jira jechuudha. Arkitanii baay'ee bareeda waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa 4,500 jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Suuqii ijoollee Dubaay irraa galchitu jechuudha. Inni biraa feermuuzii warqaamaadha. Feermuuzii warqaamaallee kinuuti seerii lamaati. Inni lamaan isaa 5,000 jechuudha. Itaansee ka hiqaa irratti gogoosanii kinnu achi bira jira viidiyoo asiisi akkasuma waraabee dadhabee. Inni illee 1,400 itaansee baaldii guddaadha. Baaldii guddaallee kan as bira jira jechuudha. Ka jalaa kana inni illee 850 baaldii kuni baaldii guddaadha 850 baaldii jiddu galeessa isa kana jechuudha 700 saafaa guddaa jedha saafaan guddaallee kinni bira saafaa gurraachisanii inni illee birrii fireen lama isaa 1,000 jechuudha roottoodha kinni roottoon 3,000 fi abbaa litirii 420 inni illee 3,000 jechuudha Wastaadhabaa irratti hidhatanii inni illee kinooti birrii 200 lamaan isaa ammoo birrii 400 jechuudha lamaan isaa. Hanga ammaan dhumannee meeshaan caaltii taansii arba majlisiidha. Arba majlisii kana filannoon isii teebilii kana jechuudha. Teebilii kana gamanatti illee sadii wanti masaawutii sadii qabdi garasitti illee sadii qabdi jechuudha. Jidduu keessuma masaawutii guddisuu jechuudha. Sadiin iyyuu akkanatti yoo keessatti achi deddeebisan baay'ee babbareedde jechuudha. Maashaallah keessa dachaasan jechuudha. Sadiin iyyuu hedduu babbareedde gamanaan jaha walitti qabdi jechuudha. Maashaallah hedduu bareeddu jechuudha. Akkasuma arba majlisiinis illee arba majlisii bareedaadha. Karaan isaa karari ammoo dafee manacha kaawulle soon taane karari bareedaadha jechuudha. Akkuma irratti isin mul'ise sufraan duratti sun karari kana wal fakkaatee maachi kana mul'isiifame jechuudha. Sufraan duratti sun yoo barbaadan makadaan isaa kana illee jechuu dandeettanii kana illee jechuu dandeettanii fedha keessanii garuu kazippiin irraa bahee miicamullee hin danda'u jechuudha. Bareeduma kamtu caalaa hojjetan bareeduma kamtu caalaa irraa baasanii miicuudhaaf ammoo kanatu irra mijataadha jechuudha. Kun irraa bahuu hin danda'u garuu bareeduma kan qabu ammoo kana jechuudha. Irraa bahuu hin dandeenye santu bareeduma qaba jechuudha. Akkana fakkaata arba majlisiin makadaan isaa jechuudha. Boondiidha isin kan barbaadan jechuu dandeettanii kan kaatan jechuu dandeettanii caaltuun makaddaa isaa boondiidhaan waan filatteef jecha kanaan hojjetamee fi kun istaayiliin gara lachuu irratti garagaruu danda'a jechuudha. Makaddaan isaa kun boondiidha. Boondiidis garaan isaa keessa boondiidhaatiin akkuma isin argitan kana jechuudha. Maashaallah arba majlisii bareedaadha. Karaatiin isaallee hedduu bareeda hin jaalatan jedhee abdii guddaa qaba. Filannoon obboleettii keenyaa isa kana jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Maggarajaa maachii isaa qabdi. Akkasuma ammoo sufraa maachii isaa qabdi jechuudha. Hedduu bareeda kun yoo irra deebi'e akkasuma maal kana qofa miti xaalxaalillee maachii isaati jechuudha. Waa afurii walitti kan maachii isa godhu jechuudha kan qabdu maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Wanti wal fakkaatu hundi yoo saaloonitti galu akkam akka bareedu hin beektanii anis ni fiinnu jechuudha. Arbiyaa majlisii sufraa akkasuma ammoo farshaa lafaa yookiin minxaafii fi maggaarajaa wal fakkaatee mana keessatti galee hedduu bareeda. Filannoon kun filannoo kiyya qofa osoo hin taane filannoo nama hundaati jedhee yaada. Filannoo caaltuu fi kiyya qofa osoo hin taane filannoo nama hundaatu kana baasanii hin dubbanne malee jedhee yaada jechuudha. Maashaallah arbiyaa majlisiin hedduu bareeda haala kanaan hojjetamee fi xumuramee jira jechuudha. Isin illee barbaadan jechuudha. Asitti aansee keessatti mul'ifnu gara asumaan gara maggaarajaa deemuu kennan oolu yeroo tokko irra deebi'ee irra achi siqee akka fedha keessaniitti irra isin waraabee isinitti mul'isa jechuudha. Biyaansi kan yeroo baay'ee viidiyoo yoo waraabu kaameraamaanii kiyya gara nan waan ta'eef xumurarra ifiitti isiniif fufa. Ittaansee maggaarajaadha. Maggaarajaan takaafaachii lamaa fi takaafaachii sadii qabdi. Duratti ammoo lafatti isinitti mul'isee ture garuu inni sun gahaa naaf hin taane iddoo isinitti mul'isuun gahaa naaf hin taane akkasii gabariin isaa kun gabariin kun gabaabaadha. Akka kamitti yoo jettan maggaarajaa gabaabaati gabariin isaa gabaabaati jechuudha. Yeroo baay'ee maggaarajaa fi gabarii gaffuudhanii saqqaliin hedduu uffata waan ta'eef gabarii gabaabaa maggaarajaa biraati jechuudha. Gabariin jala gahee kun keessillee gabariin jalaallee kan mosoo ta'u garuu
garuuyyuu qumatiin isaa magarajaadhaan wal maqqita jechuudha. Namoonni baay'een asirra gaaffii akka dhiyeessitan abdii guddaa hin beeka jechuudha. Maaliif jennaan gabaarri isaa hin gabaabata. Gabaarri kun garuu kan isaatii miti. Kan isaallee diizaayinii illee garuu wanti martuu garuma garuu garaagarummaan asirra qabu qumatii qofa jechuudha. Magarajaa baay'ee asirratti waa waraabee jiruuf jalqaba magarajaa gabaabaadhaan waraabee jechuudha. Sababa sanii jecha magarajaa irra jijjiiruu wayya malee gabarii irraa baasuun waan natursiisuuf jecha jedheeti yeroo gaddii gamoo akkana fakkaata takaafaachis sadii jedhee isinitti himee jira yeroo sibiilli qaban jechuudha irraa babahu ammoo akkana fakkaata jechuudha maashaallah inni kun qumatiin isaa meetira 3 fi saantii 60 dalgi isaa ammoo meetira 3 fi saantii 50 jechuudha kana jechuun ammoo inni tokkochi jechuudha takaafachiin tokkochi meetira 2 jechuudha bakka takaafachiin tokkochi meetira 2 foyi takaafachiin sadii ammoo meetira 7 ol dhufa jechuudha maashaallah hedduu bareeda akkana fakkaata jechuudha magarajaan caaltuu hedduu bareeda yeroo qabsiisanillee akkana jira yoo gadhiisanillee akka durattis mul'isan jira hedduu bareeda akka jaalatte abdii guddaa qaba jechuudha obboleettii kiyya irraa jaalatte irraa gammadda jedhee abdii guddaa sirraa qaba kana gaasiifata rabbi nagaan si agalchu lammaffaan isa kana jechuudha kinu abbaa takaafachii lamaa kana jechuudha lammaffaan abbaa takaafachii lamaa kana inni illee qumatiin isaa 3 fi 50 dalgisaa meetira 2 jechuudha kana jechuun takaafachiin tokkochi meetira 2 waan ta'eef takaafachiin lama ammoo meetira 4 ta'e jedhee yaada ka duratti meetira 7 naannoo meetira 7 waan ta'eef ammoo naannoo meetira 4 ti meetira 4 saafidha jechuudha walitti sabasabamee yoo jedhu ammoo meetira 4 hin guutu garuu hashabamuuf akkasii walitti qeessanii naannoo meetira 3 ta'a jechuudha hedduu bareeda isa kana magarajaa kana meetira 2 gootanii sibiila ammoo 2 folakkaa gootanii balbala meetira 2 folakkaa irratti galfachuu dandeettanii kun ammoo yaada kiyya jechuudha magarajaan takaafachii lammaffaa ammoo akkana fakkaata caaltuu kana gaasiifaa ta'uu rabbi nagaatti si yaagalchu adaraan kan kee haala gaariidhaan maatii kee bira si gahee jira hedduu bareeda jechuudha maashaallah akkanatti yoo gadhiisanillee takaafachiin lachuuyyuu yoo gadhiisanillee akkana ta'e jechuudha yeroo gadhiisan akkasaa yoo sabasabdan ammoo akka dubartii shan akka lachittuu isinitti mul'isee akka irraa isin jaalattaniif akkana isin godhe video kana kan jaalatan abdii guddaa qaba jechuudha asumaan subscribe fi like gochuun hin raaffatina hiriyoota keessaniif share gochuudhaan hanga xumuraan wajjin turaa isin jedha maashaallah hedduu bareeda asitti meeshaa keenya rootoo gurree rootootti ol guunnee jira jechuudha yeroo rootoo gurru kaartoonii maangurraa akka hin cabneef jecha kiloo rootootti gurree jira akka rootootti shaffanamee hin sochaane finnee sufuraa keenya gubbarraan itti gashafannaa yoo itti gadqadaanne kaartooniin waan wal qabuuf jecha hin socho'ullee meeshaan tokkochuu osoo hin cabin gara abbaa mana sanii gahuu dandeenya jechuudha haaluma salphaadhaan maatii bira gahuu danda'a asitti ammoo burcuqqoota jechuudha burcuqqoota dongorree rootootti hin guuru burcuqqoota baaldi gurree jechuudha argitanii waan akka burcuqqoo siinii waan shaklaa kanneen rootootti hin guurru baaldii kophaatiitti guurta kaartoonii maayisaatiin maaliif jennaan achi keessatti itti ulfaanne caanifaas bira kurra kobootidha rakobootillee akkanatti marri kennee jira ammasuma gara fe'uu kennaa deemee jira asirratti meeshaan tokko fidhamee fe'amee jira jechuudha meeshaa mana keessaa fe'amee jira gara arbaan ingilisitti darbina jechuudha magarajoonni illee madaabaratti guuramanii jiranii madaabaraan fe'amanii jiranii as biratti arbaan ingilisii fe'aa jira jechuudha arbaan ingilisiitu guuramaa jira asirratti jechuudha arbaan ingilisiin lama tuyyuu fe'amee sanillee kophaatti viidiyoo isaa isin gadhiisuudhaaf meeshaan kun bakka tokko fe'amee meeshaa shaafii caaltuu bakka tokko fe'amee jira amma caaltuu qofa jechuudha kuni ka viidiyoo ka gadhiisanii dhiyeessaa jiru ka shaallee gaduma isin dhiisaa jarri biyyi jiraa tokkocha hasaasa boolee naannoo tokko waan ta'aniif meeshaan jara bakka tokko irratti fe'amee jira jechuudha ammaaf ka isin mul'isaa jiru irraa mummuree ka caaltuu qofa isin mul'isaa jira jechuudha ka shaallee morsaatti isiniif gadhiisa jechuudha garuu an akkana itti cinqamee akkanatti dadhabee osoo qursii hin nyaannisaa fi qursii hin nyaatin hagasaa kana eege viidiyoon kun yoo naalaallamne baay'ee tokko isin aara jechuudha dhugaa baay'ee isin aara akkana itti dadhabee yoo gadhiisee viidiyoon kun seeraan naalallamin baay'ee tokko aara yoo naalaallamillee akkasuma gammadee baqa viidiyoo irra hojjechuuf gadhiisuuf kaka'umsa sirrii godhadha jechuudha yoo inni naasirratti naalallamin ammoo baay'ee naarsa maaliif tiifaajee baay'ee miidhamee nama dadhabsiisa jechuudha viidiyoon kun hedduu itti dadhabanii hedduu itti miidhamaniiti viidiyoo kana ka gadhiisan malee haala salphaa fi haala qal'aa miti akkana fakkaataa yoo jaalatan keessan dubbisuun irraan faatina garaasaa